Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti. Ameen. Yeroo hundumaa tajaajila hafuuraaf kan tattaafattan sa'aatii 24 guutuu balbala Waaqayyoo dhaabbattanii, Waaqayyo fuuldura dhaabbattanii, Waaqayyoon kan galateeffattan, Waaqayyoon kan kadhattan, ummata Waaqayyoo fi Waaqayyoon kan walitti araarsitan, abbootii koo luboonni deeggarsa abbootiiwwan kanaatiif jecha tajaajila hafuuraaf kan ariifattan obbolowwan koo daaqonoonni lafee dugdaa mana amantaa jedhamtanii kan waamamantan faarfattoonni dilbataa hundi keessanuu kan asitti argamtan yeroo hundumaa kenna Waaqayyoo fudhachuu fi fayyina gaarii fayyina lubbuu argachuuf mana amantaatti kan deddeebitan kan tajaajiltan kan barattan kan faarfattan kan tajaajiltan kan kenna laattan hundumti keessanuu abbootiin haadholiin obbolaawwan daa'imman dabalatee maqaa Waaqayyootiin nagaa sinan gaafadhaa akkam turtaniittu. Ameen. Galanni Waaqayyo Abbaa keenya hanga bara baraatti kan ulfaate ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana Waaqayyo inni barsiisaa hundumti keenyiyyuu ani as dhaabbadhee madraka kanarra yookaan waltajjii kanarra isin immoo teessanii sagalee Waaqayyoo hundumti keenya inni barannaa Waaqayyo hunduma keenyayyuu nu haa barsiisu. Mata dureen har'aa kan waliin ilaallu Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 6 jecha jiru ta'a. Innis akkas jedha. Fayyuu ni barbaaddaayii kan jedhu ta'a jechaadha. Yookaan immoo afaan Amaariffaatiin yookaan Amaaraatiin ልትትን ትወዳለህን ልትድን ትወዳለህን የሚለው ቃል ይሆናል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 6 fayyuun barbaaddaayiti jedha. Egaa seenaa kana otoo ilaalin dura fayyuun barbaaddaa yeroo jedhu waa lama arganna. Tokko qaama fayyisuu jechaadha. Kan fayyisuuf yookaan tajaajiluuf fayyina laachuuf deeggaruuf kan gaafatu jechaadha. Inni biraan immoo fayyuu barbaaddaayiti yeroo jedhu yeroo akkasitti jecha akkasii gaafiin akkasii dhiyaatu kan dhukkubsatu akka jiru kan mirkaneessu jechaadha. Kan dhukkubsatu yookaan kan barbaade sana kan hin arganne kan hirrinni itti agahame kan dhukkubsatu akka jiru finiin kan fayyisu hirruu kana kan guutu kan gargaaru akka jiru waan nu mirkaneessu jecha kanarraati waa hubannu qabna jechaadha. Gara seenaa kitaaba kanaatti yeroo deebinu keessumaayyuu naannoo lakkoofsa 2 kaasnee yeroo dubbisnu akkas jedha. በኢየሩሳሌምም በበጎች በር አጠገብ በዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ የምትባል አንዲት መጠመቂያ ነበረች። ናኖ ኢየሩሳሌም ባልበላ ሆሎታ ከንጀዳሙ ጀቻ ዕብራይስጢቲን ኦካናባን ዕብራይስጢቲን ቤተ ሳይዳ ከንጀዳምቱቲ ባኪ ጩጳ ቶኮ ቱርቴ ጀዳ ባካ ጩጳ ከነትስ namoonni ukkuba garaagaraatiin qabaman namoonni ukkubsatan ukkuba isaanii kanarraa fayyuuf bakka kanatti walitti qabaman turanii jedha. Biyya garaagaraarraa yookaan iddoo fagoorraa bakka kanatti walitti qabamu turani. Maaliif walitti qabamu? Lagdi naannoo isaanii hin jiru,
bishaan gara biraa naannoo isaanii hin jiruuyin bishaan laga beeta saayidaa kan jedhamtu kanarraa adda kan ta'e guddaan kana caalu kan kana caalaa hin jiruuyi burqaan kana caalu naannoo isaanii hin jiruuyi jennee yoo ilaalle waan adda isa godhu keessaati inni kun lagoota kaanirraati adda kan isa taasisu ergamaa waaqayyootu laga kana seenee waggaa keessa yeroo tokko ergamaan waaqayyoo laga kanatti bu'ee ni sochoosa ture jedha. Kanaaf laga kaanirraa adda isa godha. Laga kaanirraa filatee waaqayyoo filatee ergamaasaa ergee ergamaan waaqayyoo immoo laga kana ni sochoosa ture jedha. Yeroo ergamaan waaqayyoo laga kana sochoosu namoonni yeroo jalqabaatiif dursanii laga kana keessa bu'an hundumtiyyuu akkuma sila jennee fayyina ni argatu turani. Dhibee qaban irraatiin ni bilisoomu turani. Hanqina qaban ni guuttatu turani sila jenneerra ka as jecha kanarratti fayyuu ni barbaadda kan jedhu keessatti kan fayyuu barbaadu kan hir'ina qabu kan guuttachuu barbaadu kan dhibee qabu kan irraa bilisoomuu barbaadu akka jiru mirkaneessa waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu egaa yaa ummata waaqayyoo asirraati waa xiqqoo barannee darbuun dirqama ta'a jechaadha gara mata duree isa guddaatti otoo hin darbiini. Laga kana ergamaan waaqayyoo ufeeti yommaa sochoosu namoonni jalqaba keessa bu'ani namoonni jalqaba laga kana tuqani yookaan achi keessa seenani ni fayyu turani. Har'as yeroo ammaa kana akka namoonni kaani namoonni barumsa addaatiin qabamani namoonni mormii hafuura qulqulluu qabani namoonni mormii qulqullootaa qabani akka haasawaan itti otoo hin ta'in nuti naannoo mana amantaa keenyaatti kun tsabalaa yookaan immoo cuuphaa qulqulluu Mikaa'eliiti kun immoo hambaala እግዚአብሔሪiti kun immoo han Mikaa'eliiti kun immoo han Kidaane Miratiiti kun immoo han Maaramiiti kun immoo han Taklaa Hayimaanootiiti akka jenne kan nuti itti cuubamnee fayyina argannu fakkeenya kanarraa yookaan immoo kanarraa wantoota kana fakkaatan irraa kan ka'e jechaadha. Kanaaf akkuma asitti ergamaa waaqayyoo laga yookaan immoo bakka cuuphaa beeta saayidaa sana seenee yeroo sochoosu namoonni fayyan turan nuti sarraa laga bakka cuuphaan tsaballi Maariyaamii jiru seennee yeroo nuti cuubamnu Maaramiitu dhufeetiniin achi keessatti nu fayyisa laga sana sochoosee eebbisa jechaadha. Nuti sarraa bakka tsaballi yookaan immoo lagni maqaa Mikaa'eliitiin mogga'ee namoonni seenanii fayyan sana yeroo agnee seennu yeroo itti dhiqannu yeroo achi keessatti cuubamnu Mikaa'eliitu yeroo nuti seennu sana dhufeetiniin fannoo isaatiin bishaan sana eebbisee sochoosee akka nuti dhibee keenyarraa fayyinu taasisa jechaadha. Laga Gabreeliitii yookaan maqaa tsabala Gabreeliitiin tuqame sana yookaan immoo dhahame sana seennee yeroo nuti achi keessatti cuubamnu yeroo hundumaa Gabreeliitu dhufeetiniin fannoo isaatiin akka nu daasase eebba akkaanaan nu laate akkuma kitaaba qulqulluu kanarratti caqasame kana nu fayyisa iddoo nuti barbaanne dhibee keenya sanarraatii nu bilisoomsa jechaadha. Akkuma kanaati kan baala እግዚአብሔር yookaan kan madaalamii kan maqaa dhahame sanaatiin kan dhufu waadaa akkuma galameen waadaa tsabala sanaatiin maqaa tsabala sanaatiin fayyina ni arganna jechaadha. Akka namoonni kaan haasa'an miti bishaan jedhanii akka maqaa dhahan miti jechaadha ummata waaqayyoo. Kanaafi nuti har'a mana amantaa keenya keessatti wantoota itti amanne keenya kan ittiin fayyinu baay'ee kan nuti qabnu jechaadha. Fakkeenya kanarraa fudhanne yookaan immoo kenne akka kanaatti akka jiru waan beekneef nuti sanatti fayyadamneetu ni fayyina jechaadha. Gara seenaa kitaaba qulqulluu kanaatti yeroo deebinu naannoo beeta saayidaa kana namni Matsaaguu jedhamu warreen dhukkubsattoota baay'ee wajjin kan achitti gatameetu yookaan immoo kan achi taa'utu jira ture. Haa ta'uutii warreen kaan dhukkubsattoonni warreen kaan namoota isaan deeggaran waan qabaniif yeroo jalqaba bishaan kun socho'u namoota baatanii keessa isaan buusan waan qabaniif yeroo sana fayyanii biraa gaggalu turani. Matsaaguu kun garuu kan gosa hin qabne kan fira hin qabne kan deeggaraa hin qabne nama kaasee keessa isa buusu kan hin qabne achuma sanatti kufeetiniin waggaa baay'ee taa'aa ture jechaadha. Keessumaayyuu kitaaba kanarratti akkuma ilaallu waggaa 38 guutuu achi taa'ee dhukkubsachaa ture jechaadha yaa ummata waaqayyo. Waggaa 38 ilaalame. Har'a mataa bo'uun tokko sa'aatii tokkoof yookaan guyyaa tokkoof yoo nu qabatte ammam dhiphanna laata? Mana keenya keessaa yookaan miseensa qabnu keessaatii namni tokko waggaa tokkoof waggaa lamaaf yoo dhukkubsate hammam yaaddoomna hammam abdii kutanna laata? Matsaaguun garuu waggaa 38 guutuu laga yookaan immoo bakka cuuphaa beeta saayidaa kanarra ciisaa ture. Kanaafiyyuu kuni maal nu agarsiisa? Waa baay'ee asirraa barannus waan qabnuuf jechaadha kan mata duree kana kaafneef. Achirraa hin deemne ture. Waggaa 2tti fayyuu hin dide, waggaa 5tti fayyuu hin dide, 20tti fayyuu hin dide, 30tti fayyuu hin dide jedhee Matsaaguun achirraa hin deemne. Hamma waggaan 38 lakkaa'amtutti hamma guyyaa ishee geessutti achuma taa'eeti fayyina Waaqayyoo eeggachaa ture jechaadha yaa ummata Waaqayyoo. Kanaafi guyyaa keessaa gaaf tokko gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos karaa naannoo laga sanaa darbaa ture jedha. Yeroo achiin darbu egaa
guyyaa qaba. Waaqayyo waan hundumaafu guyyaa qaba jechaadha. Guyyaa raawwatu, guyyaa hojjetu qabna. Nuti waa gaafanna. Waan gaafanne sanaaf guyyaa argannu garuu Waaqatu beeka jechaadha. Kanaaf matsaa guutiin gargaaruuf achiin gore Waaqayyo. Dhukkubsattoota baay'ees fayyisaa ture, kan naafan diriirsaa ture, kan jaamaan ija banee akka isaan argan gochaa ture, kan gobaaxaan diriirsaa ture, lamxiitiin kan rukutamani, kan mataan isaanii, fuulli isaanii qunca'ee akka hawaasa keessatti ba'an kan dhaban hundumaa fayyisaa ture. Akkuma kanaa matsaa bira ga'e utuma fayyisuuti. Yeroo bira ga'utti akkas jedhe matsaa guutiin arge. Edda argee fi booda yaa nama nanaa jedhe, fayyuu ni barbaaddaayitii jedhee gaaffii kana gaafate. Akkas jedhe matsaa guunis, fayyuun barbaada garuu naman qabu jedhe. Naman qabu መዳን ይፈልግ ነበር ግን ሰው የለኝም። አንተ ሰውዬ መዳንን ትፈልጋለህ ብሎ ይሄን ጥያቄ ሲያቀርብለት አዎ እፈልጋለሁ ነገር ግን ሰው የለኝም አለ። fayyuunan barbaada garuu naman qabu jedhe. Yeroo kana gaafa akkas jedhu waan baay'ee ilaaluu ni dandeenya jechaadha. Ani fayyuunan barbaada gaafa jedhu matsaaguuni namni isa gaafate kun jechuun gooftaa Yesuus Kiristoos jechaadha. Akka yeroo sanaatti hin barrenne haala isaa waan ta'eef kan inni isa gaafatu sun gooftaa Yesuus Kiristoos achi taa'ee akkuma namoonni kaan firoota isaanii deeggaran yeroo bishaan qurraafamu achi fuudheetu bishaan sana keessa buusee na fayyisa guyyaa biraa waggaa kanas haa ta'u ji'a kanas haa ta'u na deeggara jedhee yaadee ture jechaadha. Naman qabu jechaansa. Haa ta'uuti garuu Waaqaaf kan dadhabame waan hin jirreef matsaaguuni ganaa boorna na tajaajila boorna jajjabeessa jedhee kan yaalee ture. Ammuma kana gooftaa Yesuus Kiristoos edda naman qabu jettee yaada akkasii deebisteeti eddaati fayyuu keetiif fedha mirkaneeffadheeti yoosoo ammuma ka'iiti siree kee kana baattadhuuti gara mana keetti gali jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ilil jedha Waaqayyootiin galateeffadha. Kana booda namni waggaa 38 guutuu sireerra ciise kun ammitti makana achirraa ka'eeti siree isaa mataa isaa rookaan salgii isaatti baattatee gara mana warra isaatti deebi'eetiin hin gale jechaadha. Hojii akkasii hojjeta Waaqni nutti amannu. Waaqni nutti amannu Waaqa nuti waaqeffannu na hojii akkasii dinqee akkasii kan hojjetadhu jechaadha. Ammuma kana siree baachise namoonni baay'een addunyaa kanarratti yoo fayyisu ta'e guyyaa tokko booda yookaan guyyaa lama booda yookaan waggaa tokko booda yookaan waggaa lama booda suutaan yaalanii fayyisu ta'a. Namoonni baay'een yookaan dhukkubsannee hospitaala gallee fayyina yoo ta'e guyyaarraa guyyaatti yaalinnu ta'e guyyaarraa guyyaatti jajjabaannee sana booda cimnee achi booda yaalii adda addaa arganee fayyina ta'a. Fayyisummaan gooftaa Yesuus Kiristoos garuu akka kanaa miti. Fayyisummaan gooftaa Yesuus Kiristoos kan waggaa 38 dhukkubsatee taa'e har'uma kana ka'ii deemi yoo jedhe kan ka'ee akka goromsaa yookaan immoo akka jibichaa utaalu ta'a jechaadha fayyisummaan isaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf akka kanaatti fayyeetiniin namichi kun yookaan immoo matsaaguu kan jennu kun deemee jechaadha. Akkas jedha faarsaa isaa irratti qulqullichi Daawit boqonnaa 40 lakkoofsa 3 akkas jedha. እግዚአብሔር በደዌው አልጋ ሳለ ይረዳዋል መኝታውንም ሁሉ በበሽታው ጊዜ ያነጥፍለታል። እኔስ አቤቱ ማረኝ አንተን በድያለሁና ነፍሴን ፈውሳት አልኩኝ ጀራ። ዋቀዮ ነሞተ ኡኩበ ኬሰ ጅራኒ ነሞተ ሲሬረት ረከታ ጅራኒ ኒጋርጋራ oddoo isaan ciisanichisi cinaacha isaanii jalatti afaa gaarii akka isaanii afaa isaan jajjabeessaa jedhe. Dhugumayyuu uummata Waaqayyo Waaqatu isa jajjabeessee malee mee akkam ta'eetu waggaa 38 guutuu ciise namni kun. Waggaa lama keessattuu qaamni keenya baduu laata? Qaamni keenya ciccitee yookaan immoo waan biraa ta'een baduu laata dhukkubsannee yeroo wanni jennu. Waaqayyo garuu humna nuu laate yoo ta'e waggaa 38 guutuu yoo ciifneyyuu fayyina argannee akka jibichaa yookaan akka dargaggeessaa utaaluu hin dandeenya jechaadha. Kanaafuu Waaqayyo cinaacha isaa jala nama dhukkubsate kanaafi afaa gaarii ni afaafi jedha. Anoo akkasan jedhe qulqullichi Daawit yaa gooftaa hadaraa na fayyisi ani siin miidheera badii baay'een hojjedheera kanaafuu lubbuu koosi na fayyisi nan jedhaanii jedhe. Kanaafuu egaa fayyuu ni barbaaddaayii jedhe gaaffii kana yeroo dhiyeessu fayyuun maaltu nu barbaachisa laata kan jedhu seenaa namicha kanarraa waa barannu. Fayyuuf kan nu barbaachisu inni tokko akkuma asirraa arginutti obsa nu barbaachisa jechaadha. Obsa nu barbaachisa. Callisnee otoo hin ta'in mana amantaa keessa yeroo jiraannu obsuu qabna jechaadha. Har'atti jechuu hin qabnu. Waan har'a gaafanne har'uma harkatti argachuu qabna jechuu hin qabnu jechaadha. Waaqayyoof guyyaan jira waan ta'eef. Waaqayyoo guyyaa qaba. Namoota akka fedha Waaqayyootti deddeebi'anii waan hundumtuu waan gaarii waan ta'uuf kiristaanonni yookaan immoo amanaan
kiristaanni tokko Kiristoosiin kan duukaa bu'e waan akka kanaatti waa yaadu Waaqayyo guyyaa akka qabu waa yaadu waggaa 38 yookaan sanaa oliyyuu yoo rakkate gaaf tokko akka fayyu waan beekuuf abdii godhateetu deddeebi'utu irra jiraata jechaadha. Kanaaf akkas jedhe በዚያም ከ38 ዓመት ጀምሮ የታመመ ሰው ነበር jedhe caqasa kanarraati hannuti arginu isa kana jechaadha. Kanaaf obsa godhachuu nu barbaachisa. Obsuu nu barbaachisa akka fayyinuuf jechaadha yaa ummata Waaqayyoo. Inni biraan kanis asirraati arganu obsi waan guddaa hokka hojjettu arginee jirra. Obsinee yoo achuma teenye otoo matsaaguun silaa anoo fayyuu hin danda'u jedhee achirraa bahee iddoo biraa deemeera ta'e yookaan amantaa jijjiirrateera ta'e yookaan waaqan biraa barbaacha ta'e haqeera ta'e hin fayyu ture jechaadha. Akka asirraa arginu kanatti obsee garuu waggaa 38 guutuu achi waan ciisee fayyina gaarii argate guyyaa tokkitti keessatti fayyeetu gara mana isaatti galeera jechaadha. Inni biraa fayyina akka argannuuf si malee eenyu nan qaba jennee Waaqayyoon amanuutu nurra jiraata jechaadha. Waaqayyo tokkotti qofa abdachuun nurra jiraata jechaadha. Fira keenyatti, qarshii keenyatti, humna keenyatti otoo hin ta'in Waaqatti amanuuf isa qofaa fi isatti amanuun nu barbaachisa jechaadha. Akkas jedha Qorontoos isa tokkoffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8-9 akkas jedha የጠራችሁ እግዚአብሔር የታመነ ነው jedha. Waaqni si waame kan amanameedha. Waaqni siniin si waame kan amanameedha. Har'a si waame boor kan singatee deemuu miti. Kanaafuu isa qofaatti amana. Isatti jabaadhaatii amanadhaa gaafa jedhu qulqullichi Phaawulos akkas jedheetiin nu barsiiseera jechaadha. Kanaaf yeroo hundumaa isatti amanuu qabna. Maaliifan kana jedha? Matsaaguun kun yeroo dubbateetti saw yelleenyiim jedhe. Nama hin qabu jechaan si qofaadha. Karaa biraa nama hin qabu gaafa jedhu si qofaattan amana. Ati duwwaan na gargaari malee eenyuu nan qabaree hambiraa jechuu isaati. Waaqa si malee hin qabu, Waaqayyoon malee nan amanuu hin qabu, hiriyyaa hin qabu, fira hin qabu, qarshii hin qabu, hanna deeggaruu hin qabu, humna hin qabu, ofii koo keessa bu'een hin fayyu. Kanaaf atumti na gargaari adaraa jechuu isaati jedha karaa biraa immoo. Kanaafiyyuu yeroo hundumaa Waaqayyotti amanuun nu barbaachisaa jechaadha. Inni biraan fayyuun maal gochuutu nurra jiraata? Ajaja fudhachuun nurra jiraata. Ajaja Waaqayyo nuu laate ajaja fudhachuun nurra jiraata jechaadha. Tizaazin መቀበል አለብን. Akkas jedheeni edda fayyuu barbaadda ta'ee hoo ka'iitii siree kee baattadhuu deemii jedha. Tanasaannaa algaayin izeed ka'ii siree kee baattadhuutii deemii yeroo inni jedhu maaloo akkam jedheen baadha achi taa'ee falmiin dhiyeessine jechaadha. Argitanii amantaan keessa isaa dhufeera jechaadha. Dhukkubsataa kanarraa namicha kanarraa waa arganna jechaadha. Amantaan keessa isaa waan dhufeef anoo waggaa 38 ciise akkamittiin siree koo baadhee ol ka'a hin jenne. Anoo dadhabeera lafeen koo bullaa'eera akkamittiin ol ji'a hin jenne. Lakki maaloo kootu harka koona qabiitii ol kaasi kaa hin jenne. Matsaaguutiin ka'iitii siree kee baattadhu deebi jedhee gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo ajaju innis akkuma ajajametti asumaa olu taaleetu siree isaa baattatee ka'ee qajeele jechaadha. Kanaafiyyuu fayyina gaarii argatee jennaanii. Kanaaf yeroo hundumaa Waaqayyo waan nu ajaje hunda yoo raawwanne fayyina gaarii akka qabaannu mirkaneessuun nurra jiraata jechaadha. Inni biraan asirraa waan nuti hubannee dabarru akkas jedhe ajajaan biraas laateeraa fi gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo inni ajaja kana laate ka'ii siree kee baattadhu deemi ittiin jedhe ajajaan biraas dabaleeraa fi achumarraa yoo dubbistan argachuu ni dandeessu. ከዚህ የሚብስ እንዳይደርስብህ ወደ ኃጢአትም ዳግመኛ ኃጢአትን አትስራ አለው ይላል። ለማፋ ለኮብሰ ኩዳ ፍሪራ ይላልታ መቆናሻ ዮሐንስ መቆናሻ ለኮብሰ ኩዳ ይራ ይላልታኒ ኤደፋዬ ካኤሞ ዋን አጀጃን ብራ ደበሌ ፊጀቻራ ካይስሬ ከባዱ ጀናን ካይስሬ ስሬ ሳባታቴ ጋለ ፋዬ ጀቻራ ኤደን ፋዬ ስሬ ሳባታቴ ቦደሞ አከዚ አመሞ አጀጃን ብራ ደበሌ ፊ ሃንከነ ጫሎ ከሲቲን ኡፍኔፍ ባዲን ከነ ጫሎ ከሲቲን ኡፍኔፍ ኤከምሲ ከነ ጫሎ ከሲቲን ኡፍኔፍ ለማቱ ጩቡ ደበልቴ ነው ጀቲኒ ኢቲን ጀዴኒ ጀዳ ጩቡ ነው ጀቲኒ ኤጋው ፋይቴታ ለማቱ ጩቡ ነው ጀቲኒ ጩቡ አዱኛ ከናን ኢላሊኒ ከራ ጋሪ ረዴሚ ከራ ቀጀልቶ ረዴሚ የሮ ጀዱ ለማቱ gara cubbuuttiin ilaalin jedheetu kana isa barsiisee jechaadha. Inni biraa fayyuu akka qabnuuf eebbillee akka nuu baay'atu waan fayyine sanarratti waan arganne sanarratti hirruu qabaanne sanarratti eebbillee akka nuu baay'atuuf Waaqayyoof ragaa ba'uun nu barbaachisa jechaadha. Akkuma wangeela Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 38 irratti dubbatu
ወንጌል ማርቆስ boqonnaa 8 lakkoofsa 38 irratti akka dubbatu በዚህ በጠማማው ትውልድ መካከል ለኔ የመሰከረውን ሁሉ እኔም በመጣበት ጊዜ በአባቴ ፊት ይመሰክርለታለሁ ይላል። namoota addunyaa kana cubbuutiin guutaman keessatti, namoota addunyaa kana waaqayyoon hin beekne keessatti, namoota addunyaa kana yeroo hundumaa fedha foonii isaanii malee waa'ee lubbuu isaanii yaadanne keessatti, namoota waa'ee waaqummaa koo dhugaa bahan, namoota waa'ee qulqullummaa barsiisan yoo jiraatanii isaan akkuma namoota akkasii keessatti ragaanaa bahan anis abbaa koo fuulduratti ragaan isaanii baha jedha. Kanaaf akkas godhe namichi kunis yookaan immoo matsaaquu kan jennu kuni akkas jedhani namoonni. Ati akkamitti kaatee jedhanii gaaffisa gaafatan. Akkam gootee kaatee waggaa 38 guutuu ciisaan turree akkamitti yeroo tokkittee keessatti utaaltee siree kee baattachuu dandeesse jennaan akkas jedhee isaanii deebise. ያዳነኝ ሰው አልጋዬን ይዤ ሂድ አለኝ ብሎ በአይሁድ መካከል በድፍረት ተናገረ ይላል። akkas jedhe inni kan na fayyise kai siree kee baattadhuutii gara mana keetti galinaan jedhe. Ayhuudoonni silaa qoosuuf dhaqani baga fayyite ishoo jechuudha yeroo tokko waan akkasii nu mudata jechaadha. Ummanni waaqayyoo waan akkasii irra deebi'uu nurra jiraata. Namoota dhibee keessaa bahaniif gammaduu qabna jechaadha. Namoota hiyyoomanii argataniif gammaduu qabna jechaadha. Namoota dhukkubsatanii fayyaniif gammaduu qabna jechaadha. Namoota rakkatanii rakkoo keessaa bahaniif, namoota dhiphatanii dhiphuu keessaa bahaniif gammaduu qabna malee akka ayhuudoota kanatti yaaduu nurra jiraatu jechaadha. Ayhuudoonni kun akkamitti kaatee siree kee baatte ittiin jedhaniini. Baga ishoo baga fayyite, baga fayyinni kun siilaatamee hin jenne jechaadha. Argitanii sammuun isaanii silumayyuu waan hamaatiin qabameera waan ta'eef akkamitti fayyite, akkamitti siree kana baachuu dandeesse, maal jechaa keeti ati ittiin jedhaniini. Yeroo kana ani beekamoore namicha kai siree kee baattadhuutii deemi naan jedhee na ajaje sanatu yeroo inni na fayyisu anis achumaan siree koo baattadheetiin deeme jedheetu sagalee guddaatiin, sagalee nama naasisuutiin waa'ee waaqayyoo sana labse yookaan immoo ni barsiise jechaadha. akkas jedhe. Kanaaf waa'ee waaqayyoo labsuun nu barbaachisa yookaan immoo barsiisuun nu barbaachisa jechuu barbaadeeni. Wangeela Luqaas seenaa nama kanaa wajjin wal qabatu wangeela Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 17 irraa yoo ilaaltani seenaa ta'e tokko argattu. Namoota 10tu jedha. Namoota 10tu yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisaa ture lamxiitiin rukutamanii gabaa hin bahani. Bakka hawaasummaan deemani maaliif cubbuutiin rukutamanii jedhamanii waa yaadamanii sodaatamanii mana keessa dhokatanii jiraatu turani. Hawaasummaa keessatti hirmaachuu hin danda'ani turan. Namni hundumtuu quba isaanitti qaba waan ta'eef jechaadha. Kanaafu gooftaa Yesuus Kiristoos akka fayyisummoo waan dhaga'aniif waan arganiif nama gooftaa Yesuus Kiristoos kanaatiin maaloo nu fayyisi, yaadaraa nu fayyisi jedhaniitiin isa kadhatanii jedha. Yeroo kan akkas jedhe gooftaa Yesuus Kiristoosis akka fayyitaniif jedhe deemaatii mataa keessan lubatti argisiisaa jedhe. Deemaa mataa keessan lubatti argisiisaa. Yeroo har'aa kanaaf manni amantaa keenya gaabbii galaan jettu. Mataa keessan lubatti argisiisaa jechaan mataa gadi qabaatiitti agarsiisaa jechaa miti. Mataa keessan itti agarsiisaa jechuun hamminni baay'een kan hojjetamu mataa keessatti, kan inni yaadamu, kan inni xiinxalamu mataa keessatti, laphee keessatti waan ta'eef gadi of qabaatii gaabbii galaa waan cubbuu hojjettan sana luba fuulduratti himaatii gara waaqayyootti deebi'aa jechuu isaati jechaadha. Kanaaf nuti isarraa uummanni kiristiyaanni yookaan immoo ortodoksiin kuniin isaa abbaatii kooti, kun immoo akkasidha jettee kan isheen labsitu jechaadha. Gaabbii galaa luboota fuulduratti kan jennu yookaan immoo kan jedhee barsiisu manni amantaa keenya kanaaf jechaadha. Kanaaf deemaatii gaabbii galaa jechuu isaati. Luba fuulduratti deemaatii mataa keessan agarsiisaa maa jedhu deemaatii gaabbii galaa jechuu isaati. Kanaaf isaanis deemanii akkuma ajajan sanatti sila jennee irra waaqa fuulduraatti ajaja yoo fudhanne ni fayyina waan ta'eef ajaja fudhatan sanaan deemaniitiin mataa isaanii lubatti agarsiisanii jedha. Yookaan gaabbii galanii jechuu keenyadha. Battaluma mataa isaanii lubatti agarsiisan sanatti hundumti isaaniiyyuu lamxii yookaan immoo dhukkuba madaa rukutaman sana yookaan immoo dhukkuba rukutaman sanarraati ni bilisoomanii ni fayyanii jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ilil jedha waaqayyoon galateeffadha. Kana booda olaata. Edda fayyanii booda immoo maal godhani? Namoota kurnan kana keessaati hansin dhibu ummata waaqayyoo nama 10 kana keessaati nama tokkittee duwwaatu deebi'ee galata waaqayyoof dhiyeessuuf deebi'ee dubbisaame akkas jedha. አስሩስ አልዳኑምን? ታዲያ አንድ ብቻ ነው ዘጠኙስ ወዴት ሄዱ ብሎ ለአንዱ ለዛው መጥቶ ለእግዚአብሔር ምስጋናውን ላቀረበ እግዚአብሔር ይህን ጥያቄ ጠየቀው ይላል። ወሪ ኩዳን ወንድ ከሰኒን ፈይኔ ስላ ፈየኒ ቱራኒ namni kurnan saaniyyuu akkuma ajajamanii dhaqanii mataa isaanii lubatti agarsiisanii fayyanii garuu as hin deebine achi keessaa nama tokkittee duwwaatu waaqayyoon galateeffachuuf gara Yesuus Kiristoos jirutti deebi'e jechaadha. Kanaaf akkas jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos maal taatanii
kudhan keessan hin fayyineeti akkamitti namni tokkitteen kun duwwaa waaqayyoon galateeffachuu dhufaa jedhe. Yaa ummata waaqayyoo kana jechaadha. Har'a nuti jireenya keenya keessatti dhukkuba qofaa miti jechaadha. Waa rakkanne jireenya keenya keessatti rakkoon baay'ee nutti baay'attee waaqayyoon kadhanna. Yaa waaqayyoo nu gargaari jenna. Silatii baay'ee gashanna jechaadha. Jireenya koo naa qajeelchi, barumsa koo naa ibsi, kanan hojjedhe naa eebbisi, hadaraa jireenya koo naa tolchi, hojii koo naa miidhagsi jenne oddoo jireenya keenyaatti oddoo akka sadarkaa hojii keenyaatti waaqayyoon kadhanna jechaadha. Waaqayyoos akkuma kadhanne sanaan waan gaarii nuu laata. Yeroo nuu laatu garuu nama meeqa keenyatu deebinee waaqayyoon galateeffanne laata? Akka Matsaaguu nama meeqatu waaqaaf deebi'ee ragaa bahee laata? Nama meeqatu deebi'ee ragaa waaqummaasaaf, ragaa fayyisummaasaaf uummata isaa fuulduratti ifa bahee laata? Akka warreen 10 sana keessaa namni 9 badee taane moo akkam taane laata? Namoonni baay'een yeroo baay'ee qabeenya akkuma beekamu hojii gaarii hojjeta. Hojii gaarii hojjeta, hojii badaas hojjeta jechaadha. Kanaaf qabeenya naa kenni, hiyyummaa keessaa na baasi, ittiinis nan si tajaajila jennee qabeenya yeroo gaafannu jira jechaadha. Fayyaa qofaa miti. Qabeenya sanas waaqayyo nu eebbisa. Hojiin hojjenne nu eebbisa jechaadha. Har'a namoonni baay'een jireenya isaanii fooyyeffachuuf jecha biyya keessa qofaa miti gara biyya alaatti illee bahanii kanneen baay'ee tattaafatan jiru jechaadha. Haa ta'uuti jireenya jiraatan sanaan, qarshii argatan sanaan akkam go'anii laata? Waaqayyoof ragaa bahanii laata? Moo akka warreen 9 sana achumaan hafan laata? Biyya keessatti barumsi isaanii galee didee yeroo baay'ee kan rakkatan jiru ta'a. Gara waaqayyootti bu'anii immoo qabxii gaashaa argatanii gara yuunivarsiitii, gara kolleejjii galanii eebbifamanii hojii qabataniiru ta'a. Akka Matsaaguu kana deebi'anii waaqayyoon galateeffatan, waaqa fuulduratti ifa bahanii fi waan argatan irraa sanas fidanii waaqayyoon itti eebbisan immoo achumaan akka warreen sagalanii badan laata? Namoonni baay'een maatii isaanii keessaa namni dhukkubsate yookaan ofii isaanii dhukkubsatanii waaqaa fi qulqullootaaf wareega galchatanii hadaraanaa kadhadhaa jedhanii mana amantaatti batanii deebi'anii galaniiru. Achis fayyina kan argataniiru ta'uu danda'a. Haa ta'uuti garuu nama meeqatu warreen akkas godhan keessaa deebi'ee ofee waaqayyoof ragaa bahee laata? Akka isa tokkichaa dhufanii ragaa bahan immoo akka warreen sagalanii achumaan dhokatanii hafan laata? Kanaafiyyuu deebinee dhufnee fuuldura waaqayyootti ragaa ba'uun ni barbaachisa jechaadha. Kanaaf mitiire kan inni akkas jedhu tinbiita Hoosee raajichi Hoosee akkas jedhee dubbate boqonnaa 13 lakkoofsa 4-6 akkas jedhe ካሰማራችሁ በኋላ ረሱኝ ከተሰማሩ በኋላ እነሆ ምግብን ካገኙ በኋላ ጤናን ካገኙ በኋላ ከባርነት ከወጡ በኋላ አሁን ግን ረሱኝ ብሎ ይህንን ትንቢት ተናግረዋል። ኤዳ ቀጀልፈመኒ ቦዳ ኤጀ ገርቡማ ጀላ ባህኒ ቦዳ ኤደ ዋን ከዳታን አርገተኒ ቦዳ ኤደ ዱረ ቤላኒ ቱረን ኛተኒ ቁፈኒ ቦዳ ኤዱረ ሆጂ ዳበኒ ቱረን ኤደ ሆጂ አርገተኒ ቦዳ ኤደ ዋን ጋሻ ረጋኒ ቦዳ ኤደ ፈያኒ ኤደ ደርገጎበኒ ቦዳ ኤደ ዋን ጋ ኢጆሌ አርገተኒ ቦዳ አማ ገሩና ኢራንፈተኒሩ ጀዴቲኒን ኡመተ እስራኤል ኢብራጂ ከረ ዱበተ ጀቻዳ እስራኤል ገርቡማ ፈሮን ጀላ ኤደ ባህኒ ቦዳ ዋቀዮን ኢራንፈተኒ ኛተኒ ቁፈን ጀናን ሰሚራ ማናን ሳኒ ቦዬ ኛተኒ ቁፈኒ አከስቲ ኢራንፈተኒ ቻል ኑቲ ሴሮ ባዬ yeroo tokko maali anoo akka hiriyaa koon ta'a nyaachuun qaba jennee yerootti tsoomii isnu jirra jechaadha. Sila tsoomnee sagannee waaqayyoon gaafannu isa guyyaa meeqa tsoomnu turre har'a garuu cirumayyuu sa'aatii lamayyuu iddootti ga'uu dadhabne jira jechaadha waaqayyoon irraanfanneetu. Kanaaf waaqayyoon galata galchuun deebinee waaqayyoon eebbisuun amantaa keenyaan itti fufuun fayyina keenyatti nu dabalee itti nu eebbisa jechaadha. Caqasa tokko duwwaa isinii dabaleen barumsa har'aa kanumarratti goolamna. Ibraawiyaan ergaa qulqullicha Phaawulos gara Ibrootaatti erge boqonnaa 10 lakkoofsa 36 akkas jedha. hamma 39 dubbisa. የእግዚአብሔር ፍቃድ አድርጋችሁ የተሰጣችሁን የተስፋ ቃል እንድታገኙ መጽናት ያስፈልጋችኋል ይላል። ፈዳ ዋቀዮ ራወተኒ አብዲ ሲኒ ከነመ ካን የተሰጣችሁን የተስፋ ቃል እንድታገኙ አብዲ ሲኒ ከነመ ፈይማ ሲኒ ላተሙፍ ከ ዋኒ ሲኒፍ ካሮርፈሜ ሰና akka argataniif jabaachuu sin barbaachisaa jedha. Ganaa በጣም ጥቂት ጊዜ ነው yeroo xiqqoo tafe yeroo xiqqoo tafe jedha fayyuuf jecha waaqayyo dhufuuf jecha yookaan immoo waa biraa waan isin gaafattan waan barbaadan sanaaf yeroo xiqqootu sin hafe obsuu sin barbaachisaa jechaadha karaa biraa. የእግዚአብሔር ፍቃድ አድርጋችሁ የተሰጣችሁን የተስፋ ቃል እንድታገኙ መጽናት ያስፈልጋችኋል። ገና በጣም ጥቂት ጊዜ ነው ሊመጣ ያለውም ይመጣል አይዘገይም። ናኑ ፈከን ጀደስ ሂናፉ ናንፋይሳን ጀደስ ሂናፉ የቻሳት ከራ ብራሞ ሂንቱሲ ጻድቅ ግን በእምነት ይኖራል ቁልቁሉን ገሩ አመንታቲን ጅራታ yorakko nama mirragaayyu akkuma Matsaaguu kana waggaa 30 meeqa yoo ta'u amantatiin jiraata
yoo gidiraa keessa jiraate yoo amantaatiin jiraata, yoo argates yoo dhabees amantaatiin jiraata jaasaati. Baay'inatti nooraan wada haalaan bi'aafegaffig nafsa barsu dassaa ilaatim jedha. Yoo rakkatee duubatti deebi'ee ta'e gidirarra ga'e irraa ka'ee yookaan immoo fedhii isaa fi guutuu dirree ka'ee kan duubatti deebi'u yoo ta'e isa akkasiitti lubbuun koo ittiin gammaddu jedha akka Waaqayyootti jechaadha. Inyaa ግን ነፍሳቸውን ሊያድኑ ከሚያምኑት ነን እንጂ warreen lubbuu isaanii fayyisuuf foon isaanii qofaa miti, qabeenya argachuuf qofaa miti, fooniin miidhaguuf qofaa miti, fooniin fayyuun qofaa miti, lubbuutiin fayyuuf, lubbuutiin miidhaguuf, lubbuutiin sooromuuf kanneen jiraataniif malee akka isaanii malee jechuusaati. እኛ ግን ነፍሳቸውን ሊያድኑ ከሚያምኑት ነን እንጂ ወደ ጥፋት ከሚያፈገፍጉ አይደለም። warreen gara duubaatti warra gara badumsaatti deddeebi'an keessa miti nuti. Garteen keenya achi miti. Warreen foon qofaa ilaalanii deddeebi'an miti. Nuti garuu warra lubbuuf jiraatudha. Akkuma boqonnaa 11 irrattis ammas dabalee dubbate nuti biyya keenya samiirradha jedha mitiire. Biyyi keenya safiirradha. Isa lafaa kana qofaa miti jechaadha. Isa lafaati yoo jiraanne iyyuu itti yoo of jajjabeessine iyyuu foon keenya yoo itti jiraachisne iyyuu kaayyoon keenya inni guddaaf inni dhumaa garuu samiirra akkuma ta'e kanaaf yaadni keenya gara sana dha'ee qulqullichi Phaawulos kana nu barsiise jechaadha. Kanaaf nutis fayyuu barbaanne yoo ta'e jireenya keenya keessatti fooyya'insa gaarii argachuu barbaanne yoo ta'e barumsa matsaagurraa arganne kanaan itti cimnee jiraachuu nu barbaachisa. Yeroo hundumaa waggaa umurii keenya guutuu mana Waaqayyoo keessa jiraanne akka fayyinuuf Waaqayyo nu gargaaru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.